Ani jaalallee abbaa manaa keeti. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aa seenaawwan addunyaalessaa nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na waliin turaa kan isiniin jedhu ani Gammachiis Tashoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa tokkotu turanii bultiidhaan erga walitti dhufanii booda waggaa hedduus waliin jiraatanii daa'ima lamallee horataniiru. Gaheen haadha manaa yeroo hedduu mana keessa dhamitiire nyaata ijoolleef qopheessuu, mana barumsaa geessuu, uffataa fi meeshaalee mana keessaa miicuu, mana sirreessuu fi kanneen kana fakkaatan hojjechaa oolti. Yeroo kanatti mataa isheef yeroo hin qabdu yookiin immoo qaama ishee kana eeggattu yeroo gahaa hin qabdu. Abbaan manaan yeroo hojiidhaa dhufu nyaata qopheessitee bishaan buustee isa keessummeessisti. Ijoolleen illee yeroo mana barnootaatii fiddu nyaata kennitee fi uffata irraa baastee kutaa dubbisa isaanii galchitee ni qayyabachiisti. Haala kana gidduutti garuu qaamni ishee baay'ee dabalaa waan dhufeef abbaa manaan manatti ishee jibbuu jalqaba. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko mana keessa dalagaa otoo jirtu dubartiin tokko bilbila bilbiltii fi yeroo kanatti isheenis kaastee eenyudhaa lakkoofsi kun anaaf haaraadhaa jettee yeroo gaafattu ana jaalallee abbaa manaa keetii jettee deebisteefi. Yeroo kanatti haati manaan kun dubbiin akkanaa anaaf haaraa waan ta'eef maaloo walitti dhufnee wal arginee haa taphannuyi jettee ni gaafatti. Jaalalleen abbaa manaa ishees rakkoo maal qabaree jettee wal beellamu. Akkuma wal arganiinis akkaafuu abbaa manaan keessi jibbee jaalallee anaan baafatee ati baay'ee furdoo baay'ee fokkistuudha mee maaluma jedhee danda'ee namni akkana bareedu simboo qabu kuni si waliin jiraataa hiyyaadduu fi waliikaa ana waliin haa jiraatu ani nan isa madaalaa jettee akkuma argiteen itti dubbatte. Yeroo kanatti haati manaan kun baay'ee gadditee ani haadha manaa fi haadha ijoollee lamaatii yeroo gahaa ittiin of ilaalu tokkollee hin qabu ati garuu yeroo qabdu hundumaa qaama kee sirreessuutti fixuu dandeessaa jettee aartee bu'aa biraa sokkite. Erga kanaa garuu manatti galtee abbaa manaa isheetti jaalallee qabatteettaa maaliif akkana na gootee jettee hin gaafanneeni. Dubartiin tooftaa beektii ni jedhu mitiire wantoota abbaa manaa isheef gootu nyaata qopheessuu, uffata miicuu, kophee qulqulleessuu, siree irratti waliin ta'uu, yeroo jaalalaa waliin dabarsuu hundumaa dhiistee yeroo isaaf kennaa turte kana qaama ishee sirreeffachuu, ispoortii hojjechuun furdina ishee hir'isuutti bobba'uu ni galti. Haalli kun kana duratti mana sana keessa waan hin turreef abbaa manaan dura yeroo hojiidhaa dhufu harka isaa dhiqatee nyaata isaa nyaatu amma harka isaa dhiqatee gara gorduubaatti darbuun nyaata mataa isaa qopheeffata. Siree irrattis ishee argachuu dadhabaa. Erga inni rafee baay'ee turtee dhuftee bira ciisti. Uffata isaas miicuu dhiiste. Kophee isaas qulqulleessuu dhiiste. Maali rakkoon jira mooyii jedhee gaafachuuf yeroo yaalu si waliin odeessuuf yeroo hin qabu jettee isa cufte. Erga sanaa of sirreessitee bareedduu akka yeroo jalqaba ishee baree qaama ishee guutuutti deebite. Ofiiyyuu abbaa manaan kun hawwuu yeroo jalqabetti kan durii ishee malee yeroonni hojiidhaa deebi'u deemii ijoollee mana barnootaatii fidi jettee ofii bakka biraa deemtee hiriyoota ishee ijoollummaa waliin taphachuu ni jalqabdi. Eessa deemtaa jedheellee yeroo gaafatu bakka hin barbaade yoon deeme seetiin maaltu si galchee jettee deebistiifi. Erga kanaatii gadi ba'ee hordofuu jalqabaanii. Akkuma inni jaalallee qabate jaalallee waan qabatteetti fakkaate. Ifaaf ifattis jaalallee qabatteettamoo jedhee gaafateera. Yeroo kanatti isheen yoon qabadhes maaltu natti irrataa jettee deebisteefi malee jaalallee qabadheeraa jettee abidda irratti abiddan daballee. Dur abbaa manaa ishee yeroo jaalallee baafateef gahaa kan qabu ture amma garuu manatti ol deebi'ee hojiidhaan qabamuun jireenyi isaa hojiidhaa gara manaa qofa ta'e. Baatiiwwan muraasa haala kanaan erga jiraatanii booda haalli inni irra jiru baay'ee ishee gaddisiisu jalqabe. Uffanni isaa sirriitti hin qulqullaa'anii. Ganama dafee waan hin kaaneef nyaata otoo hin nyaatiin bakka hojii deema. Booddee gara mataa isheetti deebitee yeroo hojiitii deebi'u nyaata hojjettee ijoollee mana barumsaatii fiddee akkuma durii isheetti teessee isa eegde. Mana dhufee baay'ee gammadee. Jireenyi akkana ta'uu hin beekne edaa mana kana keessa waan baay'ee dandeesseettaa balleessaa koo
dhiifama naaf godhi jedhee dhiifama gaafachuun isheen illee dhiifama gootee fi jireenya isaanii jaalalaa fi gammachuun guutame kan duraatti deebi'anii. Seenaawwan akkasii guyyaa guyyaatiin kan barbaaddan yoo ta'e laayik gochuun chaanala kan jajjabeessaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii wal fakkaataa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.